Ummayyaa. Baaba, ummaan tiyya home beelawe. Maraq bilaash gootee magaala quttee nagadhu nyaadhu yoo beelawite. Baaba, arra mana barumsatti akkaan ta'een siima. Beela keessa garaan kiyya. Waaw jee. Akkasitti ijoolleen hundi dhageessee garagaltee na laalte. Duuba hoo. Fa'eetiin wow west I'm the best of best jee gattaa'e. As qayyasde. I can't believe this. Hay, sheekha, soomanuma keessa midawwaraa fi imaamata uffattee, dhaabbattee, quraanaa fi hadiisa nu himtee, boochee nu bochistee, nu gorsitee, farshoo fi zinaarraa fagaadhaa jettee, amma immoo ati midawwaraa fi imaamata farraa darbitee maal goota mana farshooti? Ha duraan duraa wanneen siin jechuu barbaadu. Ha midawwara uffatee imaamata maratee hunda hin sheekaa keessa namaa rabbii beekaa. Itti aansee immoo ani wanneen jee isin gorse quraana qabadhaa karaa quraana deemaa namni quraana qabate jannata seenaa jee malee na jala deemaa namni na jala deeme jannata seenaa wayin jee ati maa quraana dhiistee na jala deemta jallaa. Honestly dhugaa dubbachuuf ani masgiidaahu amatarraa ji'a ramadaanaa qofaan dhufa yoo sheekummaan tiyya sii taate ramadaana dhufu na eegi sin gorsa. Namni qajeelaa jee yaade yoo mana farshoo jiraate jallaanoo. Eid Mubarak bareedduu meeli baanjaa naa kanne. Maasha Allah intal maalumaa akkana si bareeche. Rabbiin na bareeche. Maasha Allah ati jechuun fooqii bareedduu jaaramtee osoon dhumin kara cittee jechuu gaafa heerumte fooqiin tee bareeddee dhumte natti heerumi siin jaaraa gorfami silaati. Anniyya warra bituu. Ajaa'iba anis alaa warra diiramuuti atin dhageenye manguddoon akka jettu waa'ee alaa warra diiramuutii fi anniyyaa warra biduu. Hin dhageenye. Anniyyaa warra biduu alaa warra diiramu anniyyaa warra biduu alaa warra diiramu dalleeyni rabbi jaaree abaduun diigamuu jetti manguddoon. Khalaas fooqiin tee dhumte. Waaw boo Taarzaaniin taha jeetiin dhufe akkamitti ati na dura taate? Ati maaliif Taarzaan ta'uu dhufte maal taate? Meena dhiisi jaartii wajjii wal dhadhabeetiin ishii wajji jiraachuurra bosona galee Taarzaan ta'uu naa wayyaa jee dhufe atoo maal taateeti Taarzaan taate? Meena dhiisi nakaaseetiin jaartii afurfi fuudhee yeroo mana afreenuu dhaqu ciqiiciqiidhaan haatiyaan nawranii wanti walii hinaafti boona dhiisaa jee dadhabee mataan shirshirna tahee akkasitti gaaf takka hoottaa ni taphannaa jeeni isaan afreenuu yaamee harka keessa wal qabadhaa jeeni idduu seenee kurkurree waambee asina baasa hin baasnu asina baasa hin baasnu hin baastanii akkasitti adda facaasee biyyaa bahee hunoo asi galee Taarzaan ta'e. Tolega akka rizaaltiin mirmaraa keetii jettutti wanti vaayitaamina jedhame habbaan takka qaama kee keessa hin jiru akka rabbiitiin jirta subhaanallah maalii maal nyaatta maaliin jiraata vaayitaamina nyaattu? Doktor wanni nyaadhaani maraq bilaashii fi daash qofa waan biraa takka hin beeku. Maraq bilaash maraqa foonii fi kuduraa gahaa hin qabne daash kunoo maali? Daash guyyaan hin nyaanne kaniin qoflaan dabarsuu jechuu. Guyyaa takka maraq bilaash nyaatta guyyaan takka immoo daash jechuudha. Doktor guyyaa takka maraq bilaash guyyaa itti aanu daash guyyaa takka maraq bilaash guyyaa itti aanu daash. Haala kanaan guyyaa takka akhiramtee karaa akhiraa laash addunyaa bilaash maqadda bilaa firaash. Way jimaan garaa na goggoyse faafaa dhuguun qabaarra. Way cimimmuun jabaatte. Way galata isaati. Maali gaa balbalatumaa ooluun? Maali sagaraa nama seenuun? Akkasii miti baaba dadhabeetiin qaaxiraa sadii qabda ni rafte sehee seene.